nagahe nagahe agoto jifu nagahe nagahe hayichabuku nagahe nagahe kadu nagahe kisan tulasa dami fi lisa jibrili asma bani kuma talunta kana barnoota ta'uuf gadi fageenyaan dhaloota kan nu hubachiisan yookiin nu barsiisan jechuudha. Baga nagaa taatanii galma Oromooti dhimma Oromootiif walitti dhuftan. Yaana karraa immoo akka guutuu Oromootti Oromoo guutuu irraa haa milkaa'u. Garuma leellisaatti isin dabarsaa booda gara dhumaatti walitti deebinu ta'a jechuudha. Ini illee yoo jiraate ani maqaan kiyya leellisaa Jibriilee uummata Fagaatiin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa Bultuu Harargee lixaa Konyaa Daaroo Laguuti kan inni irraa dhufes achuma galma Agamtiiti. Kanaaf gaheen hojii kiyyaas akkuma dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti illee itti aanaa kutaa barnoota Iddu Gala Bahaati. Saba kamiitu uummanni Oromoo barnoota qaba. Barnoonni dhaloota walitti qabee dhaloota wal jala yaasu dhaloota akka isaan tokkooman godhee dhaloota kan akka isaan wal jala yaan taasisu ni qabaa jechuudha uummanni Oromootis. Akkuma saba kamiitu uummanni Oromoo illee if danda'aadha. Akkasumatti barnoota isaaf gahaadha. Barnoota uummata Oromootiif gahaadha qabaa jechuudha. Dhaloonni keenya kun ija wal argaa tana dhabe waan ta'eef akkatti wal keessa deemuun kun milkiidha. Wanni qabnu Oromoon akka Oromootti waan qabu guutuu waliin qaba. Egaa nulleen waan qabnu kana addaan hin qabnu ayyaanni galma dadat ayyaana Oromoo maraati jennee hirmaannaa kana taasisne isinillee warri asiitillee ayyaana kana warri qopheessitan galatoomai warra ofii yaadatu warra hundeeffama ofii kabaju baga taatanan isinin jedha. Yookaan kan ittiin ijaaramu barnoota jechaadha. Barnoota kanaan cabne jechaadha. Uummanni kun barnoota dhabuudhaan waan ofii wallaaluudhaan sagantaa alagaatiin mankaraaraa ture jechaadha. Har'a immoo barnoota keenyan ijaaramnee waan keenya barree waan keenyatti deebina. Saniif ifaajin yookaan immoo aarsan barbaachisaa ta'e uummanni kun illee kaffalee akka barbaachisaa ta'etti kan asitti argamu jechaadha. Gaafa ofiin ta'in dhaloonni kun waa hedduu dhabee jechaadha. Waa hedduu dhabee of bira dabree gatii namummaa dhabee horii ta'ee horii keessaa horii alagaa ta'ee tajaajilaa alagaa ta'ee dhaloota ofii wallaalee dhaloota ofii haalee waan ofii tuffatee jibbee jechaadha. Gaafa of ta'u garuu waan isaatiif gatii kennee dhaloota isaatiif gatii kennee haa xiqqaatu haa guddatu xiqqaa kanan guddifadha. Kanaaf daandiin yookaan xurreen nuti yookaan dhaloonni of ta'e kun irra deemu daandii ifaati jechaadha. Daandii nageenyaati, daandii jaalalaati jechaadha. Kara milkaa'inaati jechaadha, kara qananiiti. Kan nuti imalaa jirru karaa irra deemnu jechaadha. Of ta'uu duuba wal ta'uutu jira. Wal ta'uu gaafa jenne irree horachuudha, jabaachuudha jechaadha. Tokko ta'uudha jechaadha. Wal jala yaa'uudha, walii dhaga'uudha. Wal jala deebi'uu osoo hin taane waan dubbatan irratti walii galuu hojjechuu danda'u jechaadha. Warra afaan tokko dubbatu, warra sagantaa tokko qabu, warri sagantaa tokko qabu, warri afaan tokko qabu, warri hiree tokko qabu waan dubbatetti irratti waan hojjetu irratti walii galaa jechaadha. Gaafa ofiin ta'essan wal ta'uun hin jiru, walii galuun hin jiru, wal jala yaa'uun hin jiru. Tokko owwaachuun hin turre. Wal qeequu, wal arrabsuu, anaan qofa ta'a, ana qofatu sii beekatu ture jechaadha. Eessaa dhufe gaafa inni sagantaa alagaa keessa jira waan ta'eef. Biyya kana irratti warri tajaajilaa ta'anii aangoon waaqarraa nuu kenname jecha iddoo mana amantiitti amantiin nu qofaan tolti jechuudhaan afaan olaantummaa afaan tokko olaantummaa saba tokko warri labsaa turan isaantu dhaloota kana dhaalchise jechaadha. Beektee hoolan harree waliin ooltu dhuufuu bartii jedhan. Dhaloonni keenyallee oolman isaa adda ta'eet wal wallaaleet akka biraa ta'e jechaadha. Bifa biraatitti jijjiirrate jechaadha. Akka ta'uu malee ta'e waan ta'eef of ta'uu duuba garuu dhaloonni kun wal ta'eet akka abbaa ofiitti jiraata. Abbootiin keenya akkamitti jiraatan gaafa jenne gadaa qaban sagantaadha. Barnoota mataa isaanii qaban, aadaa qaban, afaan Oromoo qaban, dachee Oromiyaa qabanii jechaadha. Sabaanilleen Oromoodha jechaadha. Akka isaan itti jiraatanittilleen akka ofiitti jiraatanii jechaadha. Akka abbaa ofiitti jechaadha.
Waraabichi illee akkuma abbaa isaa dhoqqee nyaata jedhanii jechaadha. Waan biraa hin fayyadamu yookaan immoo akka abbaa isaa ta'uu agarsiisaa jechaadha. Yoo abbaa isaatirraa gore ni bada waan ta'eef nuti akka abbaa keenyatti jiraachuu dhabuudhaan banne waan ta'eef jechaadha. Konkolaataan tokko karaa isaa gadhiisee konkolaataan amma sila asfaaltii yookaan karaa piistarra deemu kun daandii baaburaatirra nan deema koree osoo jedhe deemuu hin danda'u. Ni kufa, ni caccabaa jechaadha. Isaaf hin hojjetamne akka isaa ta'utti walitti hin qadaadamu waan ta'eef jechaadha. Nullee akki silaa Oromoon itti jiraatu, akki Oromoon itti jiraachaa ture, akka amma jiru kanaa miti waan ta'eef akka Oromoo sanarraa goruudhaan ni bannee, ni caccabnee, wal wallaallee jechaadha. Akka Oromootti gaafa deebine garuu wal argannaa, ni ijaaramnaa, galma barbaanne geenyaa jechaadha. Daandiin daldeessaa qilee nama buusa jedhanii beektu. Daandiin daldeessaa qilee nama buusa gaafa jedhanii karaan isaa suni qilee keessa gala waan ta'eef qilee keessaa waa soorata waan ta'eef isaaf qilee suni mana waan ta'eef qilee si geessa jechaadha. Sii kanallee qilee si buusa. Nulleen karaa keenyarraa goruudhaan akka warra keenyatti jiraachuu dhabuudhaan qilee buune waan ta'eef daandiin of ta'uudhaa moo daandiin of ta'uudhaa karriti inni si geechuu karra bilisummaati, karra jireenyati, jannata jedhanii ni beekte, karra qananiiti, karra wanni guutuun itti argamu waan ta'eef nulleen dhaloota of ta'ee wal ta'ee waan keenyatti abbaa ta'u ayyaantummaa warra abbaa Oromoo nu haa taasisu. Egaa of ta'uu caalaa wannummaan of ta'uu tana caaluu hin jiru waan ta'eef of ta'uu cimsaayii jabaadhaan isin jedha bifa baga of taatanii baga wal taatanii abbaa waan keessanii taatan abbaa waan keenya ta'uudhaan bira akka tattaa'u kun tabbaa taanetti itti nyaabatan hin keessa gala jidhaa sagantaan biraa jidhaa namni biraa jira namni itti seenee waan kana ofaa ture jidhaa kana biraa kana barbaadu hin jiru jechuudha tabbaa ta'uu asuma kanumarraa ka'a kanaaf baga hundeeffama galma dari singge baga yaadannoo warra abbaa Oromootii illee singge wanni barnoota hinaaf wanni hunduu barnootaa jechuudha. Akkuma ganamaa kalee galgalaa jaamaa tureeni hundi isaa barnootamaa jechuudha. Haa ta'uuti alaajarris shamarran keessa muka biyyee buusanis isaa sarbaayisaadhaan wanni nama lamaan ijaarama. Barnootumaan nama kana gaafa duraa alagaan Oromoon hin jiru jettee sagantaa isaatillee harkaa balleessite dhalootallee adda adda jiraachuutti gahee miti hinaaf ne barumaanuu nafne kanarra jiru kun bakka qabamee gadi beera isa dhuguma baraaf gadaa dhabdiifneti nutiin kun agarree miti rees geenye waan kana jabaannee haa hojjennu itti haa cimnu haa tiffannu dhammu.